baay'ee isa dubbachuun amma kanatti jechuun kanatti ulfaachaa jira dubbachuun barbaadu. Annaa taayimiin amma kana miidhamaa turetti maatii kottaansi riyyoo tokko lama qofaatu na bira ture. Barnoota addaan kuteen ture. Barnootaan baradhu jechuudha. Hojiin hojjechaa turellee addaan kuteen ture. Namatti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Gaafa akkasitti naam dubbadhuna waan isheen na faana taate natu beeka. Sababa sanaaf yooyyaa akkam jirtu nagaa keessanii ani siriin jira galata rabbii walirraan fanneerra natti fakkaata yaa'u waggoota dheeraaf waan walirraa fanneerruuf akka haaraatti wal barraa abbii goonaan jedhanii keezii kanaan dura ture hundumti keessan beeku so sababa tokko tokkootiinis keeziin sunis jira sababa tokko tokkootiinis social media irraa badeen ture waggoota dheeraaf badeen ture waggoota dheeraa gaamsin jedhu naannoo waggaa tokko naamne ol kan ta'u jechuudha social media kaamirraa iyyuu nan badeera YouTube irraa qofatu hin taane kana boodammoo yoo waaqna gargaare deebi'eera gara social mediaatti እና keezii anaaf sooree gidduu ture baay'een keessan beektuuna yaa sooretti faana iddoo gargar baanii anis social media irraa nan badee sababiin anaaf sooree gargar ba'umsa keenya inni guddaan yaa dubbii namaadha dubbii namaatti taansi immoo fedhii isheen qabdudha so dhiira gaafa taatan waa baay'ee fiil gootu waan baay'ee isin dhagaamanna yaa tokkoffaa dhabumsi jira gaafa waati tokko abduu namni si barbaadu hin jiru amma kanattina wanti sunis jira bakka jechuun kan baay'ee isa dubbachuun barbaadu maaliif miidhama keessa koo anumatu beeka namni baay'ee waan namni naa hubatu hin jirunna miidhama keessa koo anumatu hubata እና sababiin social media irraa baduu koo inni guddaan gara caalu bakka sababa anaaf sooretti gidduu jirudha እና yeroo baay'ee bakka social media irratti bahee dubbachuun barbaadu amma dandeetti nama faana laayifii bareedaa qabaachuun barbaada nama kam faana yoo ta'u waltiin bu'in እና gaafa dhiiraaf durba taatanii walitti dhuftan immoo waa baay'eetu gidduu keessatti dhuma maaliif jireenya waan ta'eef jechuudha እና dubbachuun barbaadu waan baay'ee yaa haafuun firatti nama hambisa akkuma jedhan waa baay'ee dubbachuun barbaadu gara caalu boo'eera dhiira gaafa taatan immaan keessan isa diidaa sin boossan otoo hin taane keessa keessan itti boossu bakka waa baay'een wanti garaa keessan hin sin jedhu jiranna waa baay'ee dubbachuun barbaadu namoonni dhiira taatan kan viidiyoo kan ilaaltan yamir hojii keessan jabaadhaati hojjedha kiisii keessanitti waa qabadha maallaqa qabachuun baay'ee wasaanidha yamir ani waa baay'ee dubbachuun barbaadu sirratti kiisii keessanitti waa qabadha dhabuunsi waan baay'ee isinitti fiduu danda'a keessuma maallaqa dhabuun waa baay'ee waan gurguddaa waan baay'ee isinitti fiduu danda'a waan ta'eef waa qabadha gara waan hin taane itti deemuu dura waa ofitti qabadha harkisantanna እና ታይሚን sooree faana gargar ba'e sanatti jireenya koo tammama kan gadi bu'e ana qofaatu beeka jireenya jiraachaa turetti jechuudha barnoota addaan kuteen ture barnootaan baradhullee jechuudha hojiin hojjechaa turellee addaan kuteen ture so amma kana kaniin jiraachaa ture waaqumatu na jiraachisaa ture bakka taayimii sanatti gaafa bakka dubbachuun barbaadani እና keessa koofii mako waan beekuuf baay'ee isa dubbachuun amma kanatti jechuun kanatti ulfaachaa jira dubbachuun barbaadu እና taayimiin amma kana miidhamaa turetti maatii kottaansi riyyoo tokko lama qofaatu na bira ture namoota baay'ee natti maxxananii tokkoffaa sin beektu soosii jedhamti lafaanis viidiyoo hojjettee turte yeroo darbe naamni tokkoffaa ishee ture lammaffaa dammoo namoota sin beektan social media irratti nama beekamudha yaw sooritti faana tooriin bariin durayyuu wal beekna ture ishee wajjin isheen na faana ture anna struggle baay'ee dabarseera kana booda immoo fedhee rabbi yoo ta'e amma danda'utti deebuu na jaala gara social mediaatti amma dandeetti bakka jechuun ko kana booda bakka waan hundumtu yaw waaqayyo gaafa tokko si harkaa fuudhu waan bareedaa wayii tokko si laachuuf ta'uu danda'a waaqayyoon komatamu yoomiyyuu
so sababa sanaaf ta'uu danda'a. እና har'a sheefaan wal sin barsiisuu yaadeen gaara caalu gara keessan kan hin dhufe so nama anaaf gatii naa kaffale immoo dirqamas gatii kaffaluu fi qaba jedhee yaada. Maaliif yoo jettani waaqa miti namni waan itti lafa irratti goote namni lafuma irratti kaffaluu qaba. Maali akka waaqa irratti kaffaluu qaba wanti jedhamu hin jiru. So hamma isheen nafaan rakkattee waan isheen akka isheen tiriit na gochaa turte waan an beekuuf so sheefaan wal sin barsiisuun barbaada. So dawwaliif hin jira isheef to video kana waraabin dura so isheen dhufaa jirti. Sheefaan kana booda bal'inaatiin sheefaan na argitu jedhee yaada. Yoo fedha rabbii ta'e haasofsiiseen jira waan ta'eef ishee iddoo sooriitti ginaan duubaa manuun እና እስኪ yoo rabbii jedhe ni ilaalla እና isheen dhufaa jirti se'eena amma sitti immoo subscribe gochaan jajjabeessa amma dandeetti namoota afaan Amaariffaa hojjetanis ta'uu danda'a afaan Oromoo namoota bebbeekamoo faana koolaab godhee viidiyoo babbareedaa isin hojjechuu na yaala. So jajjabinni immoo nama jajjabeessuun nama antini gochuun immoo sin harkadha jedhee yaada. Maaliif subscribe like gochuudhaan እና ያው nama ormaa jala fiiguu irra kanuma kan keenya jajjabeeffachuu wayi namoota kan gaasan viidiyoo hojjetan hammam akka support godhan waan an beeku fidhan. Maaliif gaara caalu hiriyoonni kun namoonni itti maxxanaa ture namoota akkasii waan ta'eef jechuudha gaara caalu. Anna nu jajjabeessa hojii babbareedaan isinii deebina waan ta'eef galatuuma isin jedha waan na jajjabeessitaniif ደግሞ so isheen waan dhuftuuf amma ishee eegna isinan jaalladha. Isheen dhufaa jirti so dhufaa jirti waan argaa jira. Okole golbo tilmatta ishete abubi korafateka urgufi fron jabdu rasme urgumna putta fateka badisa yaben si joram ishete korano kore bayete balisa male si joram wanufi kalbi ko sito fadate bululle godo tafufa ishete bari simbirto silale kabdo talufam katise diftum belama bari tala qabatti rufte kaamera famu na cufsiisuun gonu ifa adun sabaayi ulfata baay'ee malee itti dhaabbachaa jirti anattu nattu ulfaachaa jiru si dhufeera har'a YouTube kana dhufu waraabbiidhaan tolee ummata wajjin wal barsiisi aan dubbachuu ko caala isheen dubbachuu wayi eenyu akka jedhamtu na yaa ummanni si beeka na caala siitiin beeka percent xiqqoo ishee na beeka drama garaagaraatiin social media kana irratti shamma tokko ummata wajjin wal baruu yaaleera abigoodha wajjin garuu isa dura wal beekna guyyoota rakkinaawwan baay'ee keessa waliin dabarsineerra wantoota baay'ee wajjin argineerra. Egaa TikTokidhaa fi YouTube borsan irratti hamma tokko na beektu jedhee yaada. Amma immoo abigoo wajjin ana wajjin eeyyeen etootiin dhufin dura waa baay'ee haasawam ture viidiyoo ምናምንና ያው ቻሌንጂን ደበርሴ ምናምን ታይሚ akkamitti akka wal barree maal akka wajjin dabarsine ምናምን hanga xiqqaataatti odeessan ture isaanitti jechuudha. Anna kana booda badhanaatiin giiftii wajjin deebinaa jechuudha. Anna yaw asumarraan viidiyoo too hojjennu yamir kan keessa ko jiru kan hin dubbachuu barbaadu baay'is galateeffachuun barbaada. Yamir taayimiin ani qofii ko ta'ee si qofa toon taane taayimiin bakka nam tokko na bira jiru jedhee yaannetti siifi intin shamar ishee darbee sana wal sin barsiiseen ture qaama waliin beekan ture soosii wajjin jechuudha. Sin lamaan qofatu na bira ture irra caalaatti ደግሞ sidha maaliif safara tokko jirra mana waan ta'eef jechuudha. Yaa guyyaa guyyaatti waan wal arginu anna giiftii qofatu na bira ture jechuudha. Taayimii sanattina baay'ee si galateeffachuun barbaada. Waan jedhee dubbadhu yamir natti ulfaata. Galatuun yamir anna shamara taatee gaafa akkatti na cinaa dhaabbattu gaafa yaadu yamir baay'ee natti ulfaata. Humnaa ol jechuudha. Anna yaw YouTube irraas waan baree dhufeef natti fakkaata gochuun natti ulfaachaa jira. Baay'ee rakkisaadha.
wantoonni turanii haala baay'ee ulfaataa keessatti ture Abiigoo kan hin beekuni akkasin har'a argitan akkasin amma hubattan kana miti akka har'a kolfaa jiru kana miti guyyoowwan itti boohe baay'eetu jira guyyaawwan itti boohe baay'eetu jira guyyaan itti gadde baay'eetu jira guyyaan itti maatiidhaa wajjin walitti bu'e baay'eetu jira rakkina baay'ee akkas jedhame uummatatti himamne baay'eetu jira garuu galanni waaqayyoof haa ta'u darbeera guyyootan suni har'a guyyaa kana geenyeerra amma akkuma argitan Abiigoon jijjiirameera furdanne isinitti furdanne anuma anumatti natti exchange natti kana sana jedhani miidiyaa irratti waan hundumaa dubbachuun baay'ee ulfaataadha garuu isin immoo maatii isaadha maaliif badde jettanii gaafachuun keessan hin oolu maaltu uumame jettanii haasa'uun keessan hin oolu guyyoowwan itti isa wajjin boo'e baay'eetu ture maqaa namaa balleessuu yookiin maqaa namaa kaasuun gaarii miti garuu soorettiin xiqqoo ishee miiteettiin utuu hin beeknis haa ta'u utuu beektu oduu namaa dhageessee wantoota garaagaraa irratti dippeend taatee isa miidhaanii turte baay'ee nama gaddisiisa maqaa keenya balleessite maqaa shamarranii ta'us garuu immoo mucaan achi keessatti nafni ka'uu danda'eera bahuu danda'eera nunillee homaa waan gooneef hin qabnu cimina mataa isaatiitiin gargaarsa waaqayyootiin guyyaa har'aa gaheera amma immoo jireenyitti fufamte Abiigoo jireenyitti fufuun dhaabbatu jireenyitti fufaa nu waliin turaasiniin jenna egaa yuutuubii keenya subscribe like gochaa nu eegaa akkuma giiftiin isinitti himte struggle baay'ee jira gaafa hira taatan waa baay'ee anamma waa baay'ee dubbachuu nan danda'a akkuma dura isinitti hime jechuudha gan dubbachuun barbaadu hin dhiisanna taayimiin itti baay'ee cannaqamaa turedha yaw takka itoo waa harkatti hin qabatin kaffantanii jechuun baay'ee akka xuruun taanu hubadheera jireenya mataa korraa jechuudha taayimii sanatti immoo yemir dubbachuu waan tanatti ulfaatudha ibsuun waan tanatti ulfaatudha maaliif struggle mataa koo waan beekufanna giftii baay'ee yemir galatoomis jechuun barbaada amma kanantini amma dubbadhuutiin jechuudha baay'ee gaafa yaadu yemir baay'ee natti dhaga'ama namatti fakkaachuu dhiisuu danda'a gaafa akkasitti naaf dubbadhuna waan isheen afaana taate natu beeka anna sababa sanaaf wanti lugama nama waan baay'ee sii ta'e akka qalbiitti gaafantanii jechuun ulfaataadha malee Abiigoo ani jedhee dubbadhu bal'aa isaan qabu kana booda amman danda'e sheefaan waan isheen naaf taate deebisuuf hin barbaada amman danda'etti afaaniitiin otoo hin taane hojiitiin ishee agarsiisuu nan barbaada kan kana godhuuf immoo waaqayyo qofaan naa gargaaru ofiis nan beeka waan ta'eef maalirra akkan jiru dandeettii koo maal hojjechuu akkan danda'u waanan of beekuuf waan keessa koo jiru baasii itti mul'isuun natti ulfaata jedhee yaadu so nama iskorsiisu naa dhufu waaqayyo yeroo baay'ee bakka gaafshin waan garaa garaa irratti viidiyoo naamni hojjetu naam gaafan ishee argu jechuudha bakka jiramti namatti proud taate jiramti itti gammachiisu wayii tokko bakka ittiin boontu naamni anna gaafshin viidiyoo hojjetu naam gaafan argu amma bakka natti tolu ana qofaaf beeka namoota social media ምናምን ደፍታግተን ኖርማሊ እንት ፈካቱ ነዳስ ግን አማማ ከነፍቶ በቃ ጅራምቲ ዱበርቲ ጭምቱንሞ ይረካስቲ ይሮባይ ኩዋኑ ሁበተማል ይሮባይ ይላልተኒ ነው ኖርማሊ ጅረኝ ኖርማሊ ጅራቱ ምናምን ተኮ ጋፋ ሸመሪ ጎበዚን ወካንሞ ሸመሪ ጭምቱን ተኮ ቤክቱን ተኮ ጋፋ ጋር ጅረኛ ሳጥሩሱ ናምሱን ኮምፕሊትሊ ጅጅራም ይሮባይ እቹ እና ገለቱ
namoonni yeroo baay'ee yeroo namni rakkatu naman gargaaran wal gargaaruu aadaa wal gargaarsaa rakkataa mata'ee ta'a kanaaf waan haaras ta'e irra deddeebitee nagalateeffatte malee normaaliidha baay'ee yeroon siin jedhu sa'aatii sanatti namni si barbaachisa ture an akka namummaa kootitti sitti dhiyaadhee rakkinoowwan sana wajjin dabarsuun keenya waan haaraa waan siifumeen qabu yeroo sanatti sin jajjabeessee si wajjin ta'ee kana qofadha wanti addaa wanti godheef hin jiru garuu namoota yeroo isaan dhiphatan yeroo isaan qofaa ta'an bira deemtanii jajjabeessuu yeroo isin gargaartan namoota sana vaaliyuu guddaa kenna isiniif homaa fakkaachuu dhiisuu danda'a abiigoo akka oolmaatti lakkaa'anii akka waan normaalii ta'etti ilaali siin jechuun barbaada. Normaal yaa waan namni gaafati godhattu namni cinaa dhaabbatu bal'aa jeeganti gaafati sadarkaa wayii tokko irra jirtu nama si cinaa dhaabbatu namni nama bal'aa argatta nama hamma kana hin jedhamne maaliif ofirratti nam beekan maal rakkan ture namni jeeganti nama bal'aa isa kan dhiisati akkasti gorsaatiin namni tuntaan namni maallaqaatiin si bira dhaabbatu ture nama bal'aadha jeeganti gin taayimii ta'e tokko feel gaafa gootu waan ta'e tokko gaaf si mudatu bakka jechuun ko qilleensa fufuu jedhee darbuu beektu shubuu jedhee mas bira darba bakka inni dur si beeku har'as hin beeku inni dur akkasan si godha jedhu har'as hin beeku bakka baay'ee mantini ta'a si galuuti anna yaw namni maallaqa si laachuu saace caalaa namni gaafati dadhabina kee gaafati kuftu gaafatum tokko taatu namni si bira dhaabbatu maalan si jedha dubbaastee ibsuun ulfaata nama sana jechuudha si galuuti jireenya keessatti anna guddaa galatoomisi na yaw hammani yaadii ultin si arge yemir gaaf jalqaba manaamni wal barre manaamni yaw normaali manaamni godhin ture manaamni akkatiin si odeessisa tureyyuu yaadattati gaamsi faanaaso manaamni na so nama immoo itti siqxee manaamni barta si galti bal'aasa nama itti siqxee barta yaw barri tokko sirrii yoo ta'u baatte hundumtuu sirrii miti jechuun danda'amu. Exactly እንደዛ ነውና akkuma dhiirri tokko waan tokko yeroo balleessu dhiirotaan generalize gochuun danda'amu shamarri tokko yeroo waan tokko balleessu shamarreen hundumaa akka sidha jedhanii tilmaamuu hin danda'amu. Namni akka namummaa isaatiitti garaagaradha. Isti walubannaa dhiiroti yaada kana inni hubattu jedhee tayyaada. Sirriitti hubatu yeroo baay'ee immoo dhiira gaafataatu bal'aan kan nu miidhachu bakka wanta keessa kee jiru baastee proof goote akka durbaatti amma yaa keessa keetti gaddita waan baay'ee namni siif ulfaata bakka anamma naannoo waggaa tokko manaamni mana keessaan bahu beektati waan duma yoon bayis saatii xiqqoof manaatii ba'aa manaamni ana baay'ee chaalenjii qaba ture yeroo si bilbiliyuu aaram irraa kaasta anna wanta keessa ofii jiru baastee intini gochuun ulfaata ture ግን yoomiyuu taanaan kan nu jajjabeessu waaqni nu bira jira እና isattaan seemaan giiftiin an qaba nama na jajjabeessu እና harka laachuun barbaachamtu bakka taayimii tokko waatee tokko gaafa abduu sababa abdee sanaatiin immoo waatee tokko gaafa abduu dirqama hojjechuun akka sirra jiraatu namni keessi keenya nu nutti እና አንዱን keessan beektu bani argachuun baay'ee processii majireenyaati bakka yeroo hundumaa successful taateen jiraattu yeroo hundumaa immoo rakkateen jiraattu yeroon kana siin jedhaati sooretti dhabdachuun namni biraan boru hin jiru jechuun miti jireenyi itti fufa jireenyi itti fufan dhaabbatu anna family kana booda giiftii faana nu argitu giiftiinis kan mataa isheetiin dhufuun isheen ooltu waan akkasii yaadaa jirra viidiyoowwan babbareedaa kana borsiniif dalagna yoo dandeenye torbeetti video afuri hanga shanii dalaguu yaalla yaa videoowwan babbareedaa jennee yaannu namoota beekamoo kan afaan amaariffaatiin hojjetanaa ta'u kan afaan oromootiin hojjetanii chaanaalii kana irratti siniifinna anaaf giiftii immoo viidiyoo babbareedaa kana booda jechuudha yaa እና ስኒት አማኔቲ ካም ቪዲዮ ምናምን ዋንዱማ አደለምኑ ኑ ኤጋ ሶ ካራ ቲክታክ ይለ ምናምን አማደንደኝ ቪዲዮ በሬዳ ሲኖጀቹ ያላ ባይ እስንጃለና አቆ ኡመታት ባይ እስንጃለና እና ኑ ገለቶማ ሰብስክራይብ ጎቾ ከንደገኔ ላይክ ጎቾ ሰከሱማ ሼር ጎቾ ሰከሱማ ሚዲያ ሲነርግተን ኩ ሚዲያ ኦቢኤን ዳ kana boda gifti faana sin deebna hojii babbareedaa hojjenna jedhee yaada yoo rabbi nu gargaari እና
Subscribe gochuu, like gochuu, share gochuu akka daganne isin jenna. Baay'ee isin jaallanna. Guyyaa gaarii nuuf qabaadha. Guyyaa gaarii qabaadha. Ciao. Video biraan hanga walitti deebinu. Ciao.